Ofin ajjeesa jedheen lubbuun nama rarte. Ani maqaan koo Eleenaan jedhama. Kan itti dhaladhee guddadhe Oromiyaa keessatti yoo ta'u yeroo ammaa biyya Dubaay keessan jiraadha. Ani maatii kootiif mucaa hangafaati. Maatiin koo baay'ee harka qalleeyyiidha. Kanumarraa abbaan koo araqee, farsoo fi dhugaatiiwwan garaagaraa dhugee machaa'ee galee yeroo hundumaa lola kaasa. Jireenya keenya keessatti hiyyummaan kan nu dararaa jirturraa inni immoo yeroo hundumaa dhugee galee galgala haadha koo dabalatee nu darara. Haati koo farsoo araqee baastee gurgurtee nu jiraachisti. Abbaan kootis guyyaadhaa gara guyyaatti hojii ni hojjeta. Garuu isa argatu walitti osoo hin qabatin mana araqeetti fixee jireenya gadadoo nu jiraachisa. Kanuma keessaa anas ta'ee obboloonni koo barnoota keenya baay'ee jaalannas baay'ee dandeenyas. Ani kutaa tokkoo kaasee hanga 8tti barattuu cimtuun ture. Kutaa 8 yeroo ga'utti haadha kootiin hojiin ati hojjettu kun deemee booda dhukkubarra si buusaa maaloo dhiisii jedheen gaafadhe. Isheenis abbaa keessa yoo ta'e silaa hin argitaa osoon hojii kan addaan kutee maalidhaan jiraattu jettee naa deebiste. Yeroo kanatti anis maaloo liqeeffadhaa gara biyya Arabaatti na ergaa isinis jijjiiree obboloota kootis nan barsiifadhaa ofii kootiifis jireenya nan jijjiiraa jedheetan gaafadhe. Isheenis tolee jettee abbaa kootti ni himte. Abbaan koo yeroo kanatti baay'ee gammadee maarree maallaqa yoo ta'e liqeeffadhee waan hundumaa siifan xumuraa deemuu barbaadda taanan deemii naan jedhe. Anis waaqayyo na gargaaree ji'oota muraasa keessatti wanta hundumaa xumuradhee imala koo gara Dubaayitti nan taasise. Yeroon Dubaay ga'us biiroo keessaa ergan torbee 2 taa'een booda maatii gaariidha yookaniif yaraadha jechuu hin dandeenye keessaa hojjechuu nan eegale. Sababni isaa maatiin ani bira hojjedhu kun yeroo tokko lafa taa'anii akka ilmoo isaaniitti na jiraachisu. Yeroo tokko immoo lafa hamma ka'anii ibiddaaf cideenatti ta'anii na boochisaa oolu. Kanaafan gaaris miti yaraas miti jechuu danda'e. Haa ta'utii malee kaayyoon ani biyyaa ba'eef maatii koo jijjiiree ofii koo jijjiiruudha waan ta'eef jireenya fi rakkina biyya ormaa hunduma isaatiiyyuu danda'ee obsaan jiraachuu itti fufe. Kana gidduutti maatii kootiif mana ijaaree horii qonnaa bitee obboloota kootiifis dabtara uffata waan hundumaa guutee fi jiraachisaan ture. Waggaa 3 kana keessatti ergan isaaniif hojjedheen booda haadha kootis abbaa kootis mari'achiisuun eegale. Kanaan booda birrii tokko gara keessanitti hin erguu ofii kootiif hojjedhee of jijjiiruun qabaa. Isin immoo of danda'a jireenya maatii mataa keessanii jiraadhaa jedhee yeroo yaada kaasuufitti abbaan koo baay'ee dheekkame. Mana nuuf ijaarte gaddeebisnee gurgurree ittiin jiraanna moo horii nuuf bittee gaddeebisnee gurgurree ittiin jiraanna fi birrii isiniif hin ergu jettaa jedhee natti dheekkame. Anis amma yoomittan isin qofaaf jiraadhaa hojjetadhaatoo jiraadhaa jedheen deebiseefi. Haati kootis narra gortee gaafa isatti dubbattu akkamiif akkas jette jedhee aariidhaan machiidhaan haadha koo harka ishee dhorkutee ni cabse. Yeroo kanatti gara mana yaalaa ni geessanii. Mana yaalattis doktoroonni harki kee hojjechuu hin danda'u miidhameeraa ittiin jedhani. Yeroon kana dhaga'utti baay'een aaree baay'een boo'e. Jireenyi natti hadhaa'ee erga maatii kootiif hin dabarree anaafis hin dabarree biyya lafaarra jiraachuun maal bu'aa qabaa of ajjeesuun qaba jedheen nan murteesse. Of ajjeesuudhaaf garuu lubbuun baay'ee nama rarte. Oolee bulee baasee buusee of ajjeesuu hin dandeenye. Yeroo kanatti rakkoo irratti dabalamee haati koo kan dur araqee baastee farsoo gurgurtee nu jiraachisaa turte amma sababii birriititti abbaan koo harka ishee dha'ee waan cabseef isa kana hojjechuu hin dandeenye. Ittumaayyuu jireenyi natti hadhaa'e. Karaa biraa furmaata waanan hin qabnee fi tolee isiniifan ergaa tasgabbaa jiraadhaa jedheetan isaan tasgabbeesse. Waaqayyo gooftaan na gargaaree kanuma gidduu osoo hin jiru mucaa wayii karaadhuma ollaanii kanaa na dubbiste wangeelas dhugaa natti baate.
maaloo kottuu amanadhu naan jechaa turte. Ani immoo jireenya akkasitti natti hadhaa'ee duutirree na tuffatte kana keessatti maalan jiraadhaa jedheetan ishii harkatti tuffadhe. Ishiin garuu deddeebistee dhugaa natti ba'aa turte. Mee of ajjeesuu kootiin duraa carraa isa dhumaa ka'eetan ilaalaa jedheen mucayyoo kana jalaa bilbila kaasee haasa'uun eegale. Isheenis nissaa na galchisiiftee kanaan booda waaqayyotti jabaadhu maatii keetis ta'e ofii kee waaqayyotti laadhu malee hin boo'inii yaaddoo keessaa bayii naan jette. Anis dhugumatti waaqayyoon kadhachuu sagalee waaqayyoo dubbifachuu fi akkasumas namoota kadhachiifachuu nan eegale. Waaqayyoon na gargaaree sammuu kootiif nagaan laate. Ofii kootii waaqayyoo nama nadhee ji'a 4 booda zayitii waaldaa araaraa namoota naqamteerraa gara magaalaa keenyaa dhufanitti konkolaachistoota baay'eetti ergaa kana nan dhaammadhe. Bitaatoo naaf geessaa gatii isaa nan kaffalaan jedheeni. Namoonni itti maddee muraasa keessaa namni tokko tolee siifan geessaa homaa rakkoon qabu naan jedhe. Akkuma jedhes zayitii waaldaa araaraa bitee darbaa maatii kootitti naaf erge. Anis haadha kootiin zayitii kana dibadhu harka keettis dibadhu akkasumas obboloonni koo fayyadamanii abbaa kootis yoo inni didee bishaan itti naqitoo baasii qilbaatii bishaan zayitii keessaa dibattan keessattis naqaa'ii dogongoreetirree akka carraatee yoo dibatee jedheen haadha kootti hime. Haati kootis waan jedhan hundumaa ni goote. Guyyaa inni zayitii san fuula isaatti dibatee kaasee waaqayyo gooftaan isa hin gargaare. Osoo namni dhugaa ittiin bahin, osoo namni waa tokko waa'ee waaqayyoo ittiin dubbatin, ani ka'ee beenxee yoon ta'e malee nagaan argadhu jedhee ofumaa haasa'uu eegalee jedhanii natti himani. Oduma hin turinis waaldaa naannoo keenya jiru deemee abbaan koo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuusaa godhatee ni amanate. Achii gallaanis haadha koo fi obboloota kootiin amanachuu qabdu jedhee loluun eegale. Torbee isaatti haadha koos obboloota kootis hunduma isaanii fudhatee gara waaldaa dhaqee hin amansiise. Waaqayyo akkasittiin nu gargaare. Guyyaa sanii kaasee nagaan takkaa mana keenya keessa hin jiraatiin nagaa ni arganne. Abbaan kootis dhuguu dhiisee hojii hojjetu hundumaa gara manaatti deebise. Haati kootis cabaa harka isheetirraa fayyitee hojii karaa biraa uummattee hojjechuudhaan cimanii hojjechuu eegalanii. Yeroo kanatti ofii isaaniitti hojjetanii waan argataniif ana immoo birriin irraa hin barbaanne. Yaa dhala koo wanti hundumtuu amma nuuf galeeraa isa kanaan dura nutti dadhabdeef waaqayyo gatii kee haa kaffaluu kan kanaan booda walitti guduunfadhu naan jechuu eegalanii. Anis yeroo kana yaa waaqayyoo dhugumatti imimmaan koo haxxee imimmaan haadha koo dhugumatti argitee galanni siif haa ta'u jedhee baay'ee waaqayyoon nan galateeffadhe. Akkuma isaan naan jedhanis birrii karaa isaaniitti erguu dhiisee walitti nan qabadhe. Magaalaa naannoo keenya jirutti waaqayyo gooftaan na gargaaree lafa nan bitadhe. Abbaan koo zaafii waan qabuuf muka ufuma isaatii muree lafa bitadhe irratti mana naaf ijaaree waaqayyo akkasittiin na gargaare. Amma ji'a muraasan booda gara maatii kootti deebi'ee jireenya mataa kootii jiraachuufan jira. Waaqayyo akkasittiin seenaa namaa geeddara. Dhugumatti anaa fi du'a gidduu waaqayyo naaf gale. Osoo yeroo san ariifadhee aarii maatii kootirraan kan ka'e of ajjeesetii silaatii ibidda bara baraatti galeera. Waaqayyo garuu ariifatee anaan na qaqqabe. Anarra darbee maatii koo fayyise. Har'a maatiin koo hiyyummaa san jalaa ba'anii dhuganii machaanii maqaan kan itti ba'ee hundumtuu maqaa jijjiiree fi waaqayyo seenaa keenya hundumaa jijjiiree nama kabajaa maatii kabajaa nu godhe. Maqaa waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Dhuguma waaqayyoo malee jireenyi nagaan tasgabbiin milkaa'umsi hin jirru. Jireenya koo keessatti isan biyya lafaa keessa yeroon jiru dabarse baay'ee na gaabbisiisa. Obboloota koo warri waaqayyoon hin qabne Kiristoositti amanachuun dhugumatti boqonnaa namaaf laata. Waaqayyo anaan na gargaareera guddaa naa galateeffadhaa isiniin jechuun jaaladha. Ana obboleettii keessan Heleenaa biyya Dubaa irraa eebbifama. Tole obboloota koo waaqayyo isin haa eebbisu. Dhuga ba'umsa obboleettii keenyaa isinii dubbiseen ka'ee
isinillee dhuga ba'umsa yoo qabaattan karaa keessaa naaf qooduu dandeessu. Chaanaaliin kun immoo haaraa waan ta'eef sabskiraayib gochuudhaan maatii naaf ta'a. Dhuga ba'umsa fi mudannoo jireenyaa iddoo garaagaraatii obboloonni koo naaf ergan isiniifan dubbisaa irraa baranna. Waaqayyo isin haa eebbisu, maatii naaf ta'a. Shir laayikii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Turtii gaarii.